Ashamaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuubii bakkuma jirtanitti nagaan rabbii siffaan haa ta'u. Ani seenaadhaaf viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo irraan ture sababni irraa tures rakkuma garaagaraa irraan kan ka'e rakkoo intarneetaatirraan kan ka'e akkasuma immoo hojii biraatiin illee biizii waan ta'eef irraa yookaan immoo isin jalaa bade jechuudha. Isin jirtu nagaa keessan fayyaa keessa namoonni biyya alaa kamirrayyuu jiraattan keessattuu biyya arabaarra jirtan. Hundumti keessanuu baga nagaa fayyaa taatanii ijoolleen tokko tokko rakkina keessattuu ijoolleen Beerut keessa jirtanii naan geessanii uumamaa gochuu hin danda'u. Tanaan dura wantoota ta'een miidiyaa karaa yuutuubii kiyyaatiin waan ta'een xiqqooshii ijoollee haadha abbaa jalaa dhokatan akkasuma immoo yookaan immoo akka tasaa lubbuudhaan darbanii reeffi isaa biyyatti galuu hin dandeenye karaa sooshaal miidiyaa kiyyaatiin hanga ta'een beeksisee qarshiin ta'amee guruppis walitti qabnee guuraa turre jechuudha. Kanaaf ammallee rakkoo akkasiisan kaka'uu hin jira. Hanga danda'ameen rakkina tokko tokkoon simbiraan dhaabadha maaliif sooshaal miidiyaatiin biraanuyyuu naman gahuun waan guddaadha waan ta'eef jechuudha. Kan kanarraa hafee nagaan itti qophaa'ee dhufutti jechuudha. Viidiyoo kiyya haaraa nagaan qophaa'ee dhufutti akkuma jiru isinitti himuun dhufe jechuudha hadha. Seenaan hin jirti hin banne akkuma jiru isinitti himuufan jechuudha. Chaayinaalii kiyya inni kun seenaa tuubii jedhu suni jechuudha. Hagammaa gannaan dhiifamne guyyaa inni gannaa dhiifame viidiyoo bareedaa wantoota nama bohaarsan biyya keessa jiraadha jechuudha. Isin biraan hin gaha. Akkasitti ammoo chaayinaalii kiyya kana subscribe gochuu hin dagatina. Akkasuma like share illee gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Ijoolleen kaa yaada na biraan gahachuu barbaadan lakkoofsa kiyyaa jalaan isinii kaa mudannoo muuxannoo illee warri qabdan nu qooduu hin dandeessu. Akkasuma immoo rakkina keessatti illee kuftanii karaa sooshaal miidiyaa kanaan furmaata hin arganne jettanii kan yaaddan yoo jiraattan ammallee lakkoofsa kiyya waan asirra jiru karaa waatisaappii fi imoodhaan naan gahachuu hin dandeessan jechuudha. Hadhaa akkuma jiru isinitti himuun dhufe garuu fuuldura yoo rabbi jedhamu viidiyoo bareedaa isin hawwatu isin biraan hin gaha jedhee yaada jechuudha. Akkasitti gaa turtii gaarii isiniin jedha.